Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota furdiftoota saaratuu bidhaa akkam jirtu nagaa keessaniin obboleettiin keessan nagaa guutuuf irraa afaatiin qaba. Nagaa guutuuf irraa afaan bukkee jiru kun maqaa Yesuusin isin bukkeessaa jiraatu. Akkam jirtu nagaa keessanii yaadamtaniittu mul'adheen beeku jechuudha. Akkuma beekamu biyyillee nagaa hin qabdu Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa buusu. Kana kanarraan kan ka'e jechuudha akka tasaa biyyi gara biyyaa deemee jechuudha. Akka itti ol deebi'uu dhabee baay'ee rakkataa ture. Kana kanarraan kan ka'e isin jalaa badeen ture akkuma kana YouTube'n kollee dudduuba deebi'ee namoonni duraan ija koo irratti gatadhilee hundumtuu YouTube isaanii gadhiisanii jiru. Akka kanattiin jechuudha YouTube'n koo baay'inaan jechuudha dudduuba na deebisee jira. Sa'aatiin akka kanarraa ka'ee jira. Yaa'u jechuun barbaachisaadhuma kanan jedhu akkuma kanattiin dhufee mul'adhee isin argee isinii wajjin taphachuun barbaachisaadhuma isa jedhamuuf maleessa. Hagas mara YouTube hojjedhee irraa fayyadama jechuun baay'ee ulfaata jechuudha biyya kana keessatti dhugaa isinitti bu'uudhaaf yoo ta'e warreen biyya ormaas jirtan jechuudha hanguma ammaatti Waaqayyo isin gargaari maybe beeku hojjechuu dandeessu jechuudha hiriyaadhaan wal gurmeessitanii malee qophaa keessa yoo taatan haalota wajjin haala Itoophiyaan intini taatee jirtu kanaa wajjin jechuudha baay'ee kan ulfaata jechuudha dhugaa Waaqayyo. Innaa kanarraan kan ka'e baay'ee dudduubatti deebi'een jira. Haa ta'u garuu namoonni biyya ormaa keessa jirtanis akkuma kana gara biyyaallee yoon galee akkuma isin taate kanan ta'a laata jettanii yaadda'uu dandeessu maybe ta'uu dhiisuu dandeessu jechuudha. Maaltu beeka Waaqayyo isinii mijeessuu danda'a hojjechuu dandeessu YouTube keessanitti isinii jechuu danda'a. Kanaaf iyyuu yaadda'inaa nu ilaaltanii abdii keessaniin kutatinaa nu ilaaltanii boodatti hin deebi'inaa. Nu ilaaltanii yeroo isin jedhu akka warra kaan keessaa tokko ana waan ta'eef dadhabduu kan taate ana waan ta'eef namoonni na ilaaltan jechuudha yookaan caaltanii argamuu dandeessu maybe maaltu beeka. Kanan isin jedha qaqqaaliiwwan koo kanumarraan kan ka'e iyyuu immoo baay'inaan isanis immoo xinnoo dhukkubsataan ture jechuudha baay'ee natti tolaa hin turre. Garuu jaalala Waaqayyoo ta'ee kunoo kanattiin fayyaa argadhee nagaa guutuu argadhee fuula keessanii fuula isaa dura na dhaabee jira maqaan abbaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan galateeffame haa ta'u. Baay'een isin jaaladha hordoftootaa fi kabajamtoonni YouTube jalatti argamtan hundumti keessan jechuudha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Akkuma kana jechuudha erga dudduubatti deebisee maal goona ree minaamin jettanii na bira darboo osoo hin taane omaan jedhu namnis kan kufes ka'us kan danda'u isumaan jechuudha karaa YouTube kanaanii. Kanaaf iyyuu jechuudha na jajjabeessuu akkasiin qabdan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha daraa keessanii. Innaa ittuma dabalata jechuudha wanti gara keessan na fidee har'a jechuudha dhimma biyya keenyaa kana ilaalchisee jechuudha kadhati nu barbaachisa baay'ee jechuudha. Adaraa keessan jechuudha akkaataa isinii danda'ame biyya ormaa keessa jiraattaniillee baay'ee kadhachuun namatti hin tolu tsoomaaf tsalootiidhaan kadhachuun jilbeenfatanii kadhachuun baay'ee namatti ulfaata haa ta'u malee utuma ba'anii utuma galanii utuma hojjetanii utuma taa'anii utuma kadhanii jechuudha Waaqayyo kan argu keessa namaati waan ta'eef ala namaa miti namatu irra namaa ilaala malee Waaqayyo garuu keessa namaati kan inni ilaalu jechuudha. Kanaaf iyyuu keessa keessanitti jechuudha utuma sodaan keessa keessan jiru utuma madaamiin keessan isinitti iyyitu keessa keessanitti yaada garaa keessaniitiin Waaqayyoodhaan biyya keenya yaadadhu. Rakkinni kun amma yoomitti dhiphinni kunis amma yoomitti duudni kun amma yoomitti inni jedhamu jechuudha akkuma gaaffii natti ta'e jechuudha isinis obboleettii kooti waan ta'eef obboleessa kooti waan ta'eef gaaffii isinitti ta'uu qaba jechuudha. Mikinaatu waa'een biyya keessanii isin rakkisuu qaba waa'een biyya keessanii isin yaachisuu qaba. Mikinaatu maatii keessantu biyya keessa jira obboleettii keessan obboleessa keessantu biyya keessa jira. Kanaaf isinitti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Isinitti immoo dhaga'amuu qaba isinitti dhaga'amus. Kanaaf nu warra biyya keessaa bichaadhaaf osoo hin taane isiniif illee jechuudha maatiin as keessaa rakkoo qabaatan warra achiitu kan ba'u jechuudha kan dhiphatu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo dhiphina kana jechuudha akka nurraa kaasu adaraa keessan Waaqayyo nuuf kadhadhaa isiniin jechuun jaalladha hunduma keessan isiniin jaalladha. Asumaan jechuudha manni saaraadhaa mana namoota hundaati jechuudha. Kan amantiidhaan nama hin qoonne kutaadhaan qooqaan nama hin qoonne manni saaraadhaa mana namoota hundaati jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu seenee jechuudha wantoota saaraan yeroodhaa gara yerootti gadhiiftu ilaalu yookaas immoo daawwachuu ni danda'a jechuudha. Kanaan isiniin jedha qaqqaaliiwwan gaggaariin kun baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Amma gara cheerchiidhaa deemuudhaaf hin deema. Viidiyoo tokko hojjechuuf hin qaba har'a maatii kootii fi takkaa na arganiin beekanii na irraanfataniiru iyyuu fuullumti koo maal akka fakkaatu jalaa badeera isa jedhamu yaadeetanii isinitti mul'achuudhumaaf hin dhufe isiniif jira isinoonaaf jirtu yaadatamtaniittu sirriitti yaadatamtaniittu
naa akkasin na yaaddanis immoo abdiin qaba kanaafiyyuu ani isiniif jira kunoo bishaan fakkaadhee isin duraan qalladhe malee xinnoo dhukkubsadhee jechuudha bishaan fakkaadheen isiniif jiran isiniin jedha hin yaadda'inaa obboleewwan koo qaqqaaliiwwan koo gaggaariiwwan koo isiniin jedha I love you so much nagaadhaan naaf oolaa hundumti keessanii gara waldaan naqaa isiniif nan karadhaa isinis nu karadhaa ammoo dandeessa isiniin jechuu jaalladhaa turtii gaariin isiniif hafu bye bye